Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagayyaa fayyaa keessan obboleewwan tiyyaa baga nagayyaan bultanii amma taayimii kanatti sa'aatii hirribaa si yaadadhe na asumaanuu shorbaa haadhuinu baazaa shorban kiyya layyatti jedha. Shorban kiyya akka shorbaa namaatii miti. Shorbaa ganama dhugamuu shorbaa halkaniitii miti. Xiqqoo gaddeebi'ee rafuu waan barbaaduuf illee shorbaa akkas jira. Habbirra shaadiidhaa hojjedhe bakka bagakaa maaltu sin galche ani keessaniin jedhu isin fi nagaa qabdansaa guyyaa kaleessa tiktook irra oolee videos nu raabuu hin dandeenye nayyaanne guyyama takka keessatti ana isin hin feesisne eessa dhayxuma jabiin jettanii waliin gaggaafanne ergixanyaan hin yaada kiyyaa akka isin hin bulin baay'ee cinqachaa akka bultan eebjuun argeen eebjuun abshiraa isheen jira waa tokko hin taane jira inshaallah haga rabbina jiraachisen jira. Amma waan nama haasaya moo waa'ee keessan haasaya moo waa'ee kiyya haasaya? Waa'ee nu haasa'u guys, waa'ee nu haasa'u. Amma waa'ee kiyya yoo haasahe iccitii baasa. Iccitii jireenyaa iccitii jireenyaaf akka gaaf tokko koominti jira dhuftanii naa boqqastan baasa. Koi waa'ee kiyya isinitti naasawan araadawwan waa'ee keessa yoo haasa'e waa'ee keessanirraa maal beekaa haasa'e waa'ee nama biraa warra miidiyaatirraa yoo haasa'e immoo hin danda'ama sun ammalaa warra miidiyaatirraa haasa'uu ni danda'ama laannu leesh warri miidiyaa gaafuma viidiyoo yoo hojjetee gallakkisu heeyyamamaadha akka namni irraa haasa'u beekamaadha anammoo irraa haasa'u sinirra laalu sinittis aaru sinirra laalu haala bareedan narra haasayaa malee jechuudha. Maaliif gaafa miidiyaa irra bahee akkanarra haasamu eeyyamee jechuudha. Kanaafuu warri namoonni hedduu namoonni tokko tokko yuutuubii banannaa naan jettan yuutuubii nuwwan immoo ajabii naan jettan karaa keessatti namoota hedduu baazawee jechuudha. Waan kanarraa dubbadhan danbeeku akka waa'ee keessan haasoftan yoo barbaaddan asumaan gaafa yuutuubii banattan akka waa'een keessan illee haasa'u beekaa yuutuubii banachuu warri barbaadan banadha. Yuutuubii jechuun akkaawuntii bareedaadha bakka qabeenya bareedaadha akka miidiyaatti yuutuubiin qabeenya bareedaadha. Gaaf tokko biizinasii hojjetta gaaf tokko yani waa hunda ani garuu waa hunduu caalaa namni kamillee jechuudha kan nama gorsan yeroo kan kee biyya ormaa keessatti fixuun kee eegisirraa hin hafne yuutuubii banadhu. YouTube kana yoo barattu namni akka kiyyaas hin banu an kiyyaa banachuu hin dandeenye kabanameen harka jiru tabalaashessee gizee meeqa mataa waliin na nyaattamee jechuudha. Isin galtee an banuu hin danda'u naa bani YouTube yoo jettan ani banuu hin danda'u akka salphaadhaan hin banu ammallee kun waguma YouTube illee nannaannisaa illee silaasoo banee nama danda'a miti garuu banuu hin danda'u isin galtee asumaanuu aasuun naaf bilbilaa jirti. Jalaa kaasu in kaasu sin wajjin haasaa jiraan aasuun deebite jennaan isiin maa deebite hin deebite kaa deebuuf deemte jalaan kaasu cufatte innaa maal isin jechuu barbaade yuutuubii banachuudhaaf abdul aappii dubbisuu qabdanii abdul aappii viidiyoo isaa hordofuu qabdanii abdul aappiin barsiisaa kennaa nuti hundi isaa warri yuutuubii banan isa baranneetii isa dubbisneeti ideetiin gilleen barsiisaa karaa teelegiraamii guruupii isaatiin seentanii ideetiin linkii isaatiin seentanii kaffaltanii barachuu ni dandeettanii abdul app hin beektanii abduu mobaayil aappii miti yookaan abduu HD jedha abduu isa waa'ee siyaasallee dubbatu sanaa miti abdul aappii na abdul aappii san biratti editing illee barachuu dandeettan akkaataa viidiyoo ideet godhan akkatti kliipii godhan akkatti profaayilii hojjetan akkatti thumbnail hojjetan waa hundumaayyuu achitti
akka viidiyoo gadi lakkise waa hundaa isin barsiisa. Karaa zoomitiin nama barsiisa kaffaltanii barattanii barumsa addaan kutee barsiisatu jira hanquban qabu garuu waggaa lamaan kana waggaa kana barsiisaa ture. Kanaafuu abduu barbaadan abduu waliin isin qunnamsiisa. Isin galtee lakkoofsa isaa jechuun karaa teelegiraamii isin kennee dubbistanii yuutuubii banattanii viidiyoo isaa ilaaltanii erga yuutuubii banattanii geessanii immoo editingii isa bira deemtanii galmootanii barachuu ni dandeessanii jechuudha. Inna faayidaa yuutuubii akkuma isin beektan namuu irratti yaadu fiin hin bahaa irra ni bohaartaa yoo biyya galtillee viidiyoo babbareedu dhaabbattee siran keessaa seenaadhaa biyya ormaa keessa gaafa jirtullee amma takka kan isinitti haasa'u qalbii mixanaaf jechuudha. Yoo ni nagar gaafa hiinis uf argaa inna yeroo tokko daa'immoota isaaniillee miidiyaa irra fidina maal namni jedha amma mootii yetanaayyuu har'a miidiyaa irra yookaan gaafa tokko in arga isinillee dhuf argitan illee in argaa jechuus ni galte fakkeenyaaf isiniime inna miidiyaan yuutuubii akka miidiyaa tiiktookatii miti. TikTok miliyoona 2 followers qabaachuu irraa YouTube follow subscribe 2,000 qabaachuu tura si wayyaadha. YouTube seera guuttate qabaatte subscribe nama 2,000 qofa qabaachutu siif caalaadha. Si galtee seeraan qabdee jennaan seeraan hojjettee jennaan YouTube birrillee ni kafala. Si galtee seeraan gaafa qabdan seeraan gaafa hojjettan birris ni kafala sababni kafallee hin jiru. Si galtee yoo seeraan hojjettan anama seeraan hin hojjedhu. Seera hojjechuu jechuun sa'aatii YouTube fayyadanii sa'aatii viidiyoo itti gallakkistan guyyaatti yeroo lama taanan ganama sa'a 10tti galgala sa'aatii 10 booda akkas gallakkisa taanan koomanii bakka guyyaa hundaa haala sanii viidiyoo lama qopheeffattee oolta boruuf hojjettarra qopheeffattee oolta ka iftaaniif gallakkistu boruu qopheeffattee oolta akkasitti editingii seeran bareedaa quality viidiyoo qabu gallakkisatta. Saniin booda profaayilii rakkeetta onnoo taampinalii jechuudha. Profaayilii rakkaa viidiyoo kiyyattuu akkanuma gallakkise. Taampinalii bareechistee hojjetta. Haala saniin of ta'ennaan ni ilaalama yuutuubii. Seerummaa yuutuuballee haasaan keessumaa haasaa fudhatamaan taane taate kwaalitii viidiyootiin akka yuutuubara keessatti viidiyoon gaggeessuun vaariyaal ta'uu ni taasisaa jechuudha. Akkaataan editingii keetii. Akkaataan itti ati viidiyoo sana hojjette si galtee profaayiliin kan kee profaayilii akkasii galuuf jedhama malee taampinalii jedhama jechuudha kan viidiyoo gubbaa keetu innaa achi jala wanna itti barreessitu wanna gadi tuqi siin jedhu ta'uu qaba. Miidhatii akkatu gaaf tokkumaan naan jedhee hordoftuuti jedhatti fakkaate qaata turte wani naan jedhe odumaa haasofnu wallaahi hin kijibaa warri yuutuubii kun bal'allaan hin kijibuu naan jedhe. Amma harreen nama dhalte jedhanii jette harreen nama dhalte biyya akkanaa keessa jedhanii taampinalii gubbaa harree fi ilmoo daa'imaa tana kaayan jette. Kazaan akkamitti harreen nama dhalte gadi tuqa jette namni hunduu akkamitti harreen nama dhalte gadi tuqas ni galte innaa yoo gattu ixuma viidiyoon harreen nama dhalte keessa hin jiru innaa akkasanii. Bakka taampinalii akka isaanitti tooftaa akka isaaniin deeman baay'inaan isin galte shaaxiraa ta'uun barbaachisaadha. Baazawee baay'ee shaaxiraa miti na cinqaa ganaa laganaa yoo akka jibuuf deemu taampinalii irratti kijibuuf yeroo deemu akkatti na cinqoo jechuudha. Na akkanatti hojjetta bakka tan akkartee hojjette jennaan doolaaras ni kaffala yuutuubii seera ni kaffala seera hojjette seera sii kaffala yookaan buxaan buxurii ati hojjettee akka kiyya kana qabbanooyitee itti deebitee jettetti anuma qaanima dura yuutuubiinus fookasiin kiyya doolaara irratti miti. Maaliin isni fakkaate haga biyya arabaa kana keessa jiru hedduu na dabbaree gizee durallee jechuudha. Qabbadaa jennaan dhufee ijoollee miidiyaatitti makame. Sa'aatii kee dabarsee yuutuubii kana bakka wama kiyyaan ka ormaatu osoo hin taane fuula kiyyaan yuutuubiin kiyya kun akka dabalu barbaada. Amma isin na jaalattanii na dhiistanii akkuma naasuu kanatti nama na jaalatee sabiskiraayib naa godhu jira. Nama bakka amala kee hojjees ana jaalattan malee waan nama biraa hojjedhee waan nama biraatiin sabiskiraayib naa godhamee meebii gaafa viidiyoo takka hojjedhe warroonni duraan namoota biraa laalee sabiskiraayibii naa godhe sun nalaaluu jechuudha. Nalaalee miti ka gaaf duraan na jaalatee sabiskiraayib naaf godhe. Isin galtee nama karaa deemaa biraa laalee warruma tiktooka kanaalee fakkeenyaaf gaafa viidiyoo maakii fidee gallakkise
ما هي وان جالتني أكاسي فيديو أكاسي وان بربادني سبسكرايب نقوتن أنجز هم داوان أكاسي نقديسو كباجتشو إنها بلوانتي يا أتشي بكسا نجتيران جارسي دريفري وجيوا وجتشو جراني أما ما هذا سنجتشو بربادي فكينيا أتي وان كيتو جلقب واوي يراسي شوني نجا وان كيسا هيتي وهي وجتت تفوق أبدا سيقلتي na walla gabbillee hojjechuu mirga keeti kanaafuu akkaawuntii waan miidiyaa kana sooshaal miidiyaa keessaa akkaawuntiin barbaachisaan feesbuukaa fi yuutuubidha jedhee yaada feesbuuka caalallee yuutuubidha amma tiktooka yoo laalle miliyoona 5 qabaadhati yeroo takkatti cufannaan cufate dogongora yeroo takkaatiin yoo barbaade akkaawuntii akkama cufata nama meeqa miliyoona meeqa nama jalaa cufatee beeka YouTube garuu email isaa seeraan qabnaan silkillee badu ni deebi'a. TikTok immoo hin deebi'u. TikTok yoo at silkii kan harkarraa qabaattee jijjiiratte malee yoo akkam emailidha yookaan seera guutamaa ta'e wayiitiin hojjechiiftee dura qabaattee akkasitti silkii yoo badillee TikTok sun si deebi'e malee Allahu aalam TikTok namaan deebi'u. TikTok silkii lama wal bira jiraate walirraa walitti dabarsuu hin dandeetta. kanarraa silkii kanarraa dabarsitee qabatuu ni dandeetta kanarraa dallattee jechuudha. Inna YouTube garuu haa fakkeenyaaf YouTube abbaa jaboo sun badee email isaa beeynan paaswoortii isaa beeynan ni deebi'a jennee yaallaa jechuudha. Kan nama hedduullee deebi'ee jira ni deebi'a. Kanaafuu YouTube banachuun isin barbaachisa. Banadhaan YouTube banadhaa. YouTube banadhaa hojjedha bakka YouTube miidiyaa bareedaadha miidiyaa waan fedhe irra yoo keette waan san deebitee laaluudhaaf pin koodii yookaan waan akkasii sin gaafatu waan YouTube kanarra kaayadhe sana silkii barbaade search godhee waan YouTube irra jiru laaluu ni danda'a. Fakkeenyaaf Facebook laaluu hin dandeettu baay'ee fakkeenyaaf Facebook peejii guddaa yoo ta'e malee yoo adii olirraan qabaanne baay'ee siin boonti nama. Na akkasii TikTok ni baha garuu TikTok tan ani waan itti fakkaatu followersii kuma dhibbaa ho'i galee kuma dhibbaaf kudha ho'i galee jira gina waan itti fakkaatu hanga YouTube kuma 17 kana nan gammachiistu baasoo yaa rakko 18 galee galatoo maal fadha amma sagginaan nu gaafa kuma 20 galee immoo inshallah gaafsan misgaanaa isinii aqarraba misgaanaa isinii dhiyeessa gaafsan galatoomaa jedhee galata isinii dhiyeessa rabbii gaditti jechuudha. Gaaf kuma 20 galee maaliif miidiyaa kan osoo akka irra jiru sirriirra hojjedhee wallaahi baay'ee deema YouTube kii garuu ani seeraan ani ittiin cinqadhu bakka ittiin cinqadhu waan fedhuun hojjedhu waan hin fe'in hojjedhu miidiyaan garuu akka ani hojjedhu kanaa miti guyyurraa ajandaa dhufurraa yaada kennachaa haasayaa fa jecha akkas barbaade an garuu ka fedhe ajandaa xaaxi beekumaan jechuudha. Kan fedhe immoo waan salphaa hin dubbadha amma hin gaddaa roozarraa dubbannaani komentii keessa hedduu agaree haala edee namoonni nu dabalu waan akkasii naan jettee illee jira gorsa waa'ee bultii hin beektan dubartii taatee waa'ee bultii ta'uu ilaaltan jirtu ni beekti gaafa jaalallee wahiituu qabatte ati siif gala waa'een bultii maal akka ta'e yookaan jaalallee sanii addaan bahuu dandeetta sababni jaalallee sanii addaan baate maal akka ta'e gaafa hubatte kalammataatiif of qopheessita. Innaa bultii keessa osoo hin tillee akkasuma waa baay'ee jira. Kanaafuu isin hojjetu danda'a viidiyoo biraa waa'ee bultii sanarratti jechuudha. Yaada akka mataa hiyyaatti jechuudha. Isinillee yaada biraa jala kennitanii barreessitanii wal gorsuu wal jajjabeessuu ni dandeenya. Malee barnoota waa'ee bultii ani gorsa akkasitti dabarsuu sana hayyuu akkasiiti miti. Sila akka hayyuu ta'uu qabu nama gartee bultii duraa wayii laalee bahee bultii lammataa ijaarrate gatanii yookaan sadaffaa ijaarrate namni akkasii sun nama gorsuu hin danda'a. Maaliif qormaata hedduu dabarse waan ta'eef kamtu akka nama miidhu ka duraa santu nama miidhamu ka irraa haan nama fayyadamu ka duraa santu nama fayyadaa sirri beekan addaan baasanii jarri silaatoo nama gorsanii osoo nu gorsanii akka nuti bultii teessoo irra obsinu. Walumaa gala bultii wanni jedhamtu tun baga kaazna addaa wayiiti tan agartee yoo atiif abbaan manaa kan keessuun qofti kaaznaa sana bantanii cuftan
milkaa'uu dandeettan. Kaasnaa san namoonni dubbiroo dhufee banee harkatti gatee bahee harkatti gatee bahee kun gamas fuudhee dubbiite kun gamana fuudhee dubbiinte jaarsonni dhuftee jaarsonni deemtee beerri jaarsummaa teettee dhiirri jaarsummaa teettee jennaan jechuudha. Bultiin akka kanaa barakattuu simmi ooyitu. Bultiin akka kanaa osoo deeggamuyyuu baattee jaarsumaan dheerattee hin bareeddu mi'ooftu. Ati gabbaatullee namni si baree jira waan ati irra jirtu. Waan gubata jiraatti isin jedhan. Osoo jaalalaan guyyaa kan dabra san jaarsa keetii dhiistee isinitti deebi'ashee. Walumaa galatti namni yuutuubii banachuu barbaada yuutuubii banadha. Abduu aappii walii barbaadan lakkoofsa isaa isinii kenna deemtanii editing illee barattan yuutuubii isaa immoo barnoota yuutuubii banatan guutuu barsiisee jira. Isa laaltanii banachuu hin dandeettan yookaan birrii kaffaltaniif illee isinii banuu ni danda'a. Abduu mobaayil aappii osoo hin taane Abdul aappii isinii galte innaa Abdul aappii dubbisaa banadhaa yuutuubii akkuma jettanii yeroo keessan fixina. Maaliif waan tiktook irraa waan ka'irrillee fiddanii irra gallakkistanii waraabdanii ideetii bareedaa gootanii gallakkistan subscribe keessanii guddifattanii gaafa biyya galtee illee meebii naannoo katamaa yoo jiraattan irratti fataa jechuu dandeettanii obboleewwan keessanii akka nuyi kana akka wal qabaattanii baqa wal laallaa waliif dhageennaa waliin haasofnaa miidiyaa irratti wal gorsinaa baqa walii gammannaa waliin gaddinaa dhugaa dubbatuuf ollatti hiriyaa qabaachuu caalaa miidiyaa irraa hiriyaa qabaachuu wayya. Ta miidiyaa irraa sun haasaa kee miidiyaa irraa si beektu hojii kee miidiyaa irraa si beekti haasaa riikardi kana si beekti. Ta'ollaa keetii sun si daffaruu dandeetti. Si galte. Kanaafuu yeroo hedduu anam hiriyaa naannoo hin qabu hiriyaa gandaan hin qabu. Duraanillee hin qabu. Osoo yuutuubiin banatiin biyya turee dhufee maamaatii yadahee biyya turee dhufee hanga ulfaa hanga dahisan guutuu hiriyaa hin qabu. Hin barbaadullee baqa. Hin fedhu ayasfalliganii. Nan barbaachisnellee baqa. Maazarii ni jiran haati abbaa jaboo jechuudha. Isaan ni jiran isaa wajji yoo deeme mana isaanii isaan biran dhaqa agadi hin deebi'e mana kiyyan dhufu abbaa jaboo kiyya bira bakka hojii hin dhaqa achi mana kiyyatti hin deebi'e uffata kiyya miica bakka mana kiyya dhalaa godhu adda kiyya silkii kiyya hojii mana keessa dabarsee jechuudha yeroo ulfamaa maasan jechuudha minimum hiriyaa nan barbaachisne hiriyaa takkaallee hin qabu tana bira dhuftu jechuudha naata immoo akkasuma bakka amma immoo hiriyoota hedduun qaba miidiyaa qaba. Iccitii keessa kiyyaa dhiisee iccitii mana kiyya gola kiyya keessaa dhiisee waan baay'ee waan isu wajjin kolfee taphadhu ni qaba. Isin galtee yoo hojjechuu barbaadellee yoo jireenya biyyaa isin beeksisuu barbaadellee osoo biyyaa jiraadha isin qabama bakka fataa jedhaa jechuudha. Daranuu amma nan barbaachistu jechuudha. Duruu nan barbaachisni amma daranuu nan barbaachistu. Kanaaf isin barbaachisachuu barbaadeeti. Yuutuubiin isin barbaachisa. Miidiyaa qabaachuun gaariidha. Feemasii tanallee ta'uun bareeda duwwaa balleessitanii lubbuu namallee taatu hin sobe. Insobe lubbu namallee taatu jennaan nama ajjeestanii fammasuudhaaf akka gumaa warra gumaan hungoone baara kan laafeeku waa balleessaaf ammasa alaa kulli haali jechuudha. Yoo ni nagar bakka ho'i balleessaaf ammasa eegasii ta'e batte maaliif beektanii feemasummaan akka baay'ee qabdu anoo bicha argi waan argeef gaaffira isin himashi namman cha'u nagaannaaf oola abboon gaafqa viidiyoo biraatti walitti dichaana.